Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lafaa fi daangaa Oromiyaa muranii naannolee biroo jala galchuun karoora fi ajandaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad ta'uu hayyoota fi xiinxaltoonni siyaasaa ifoomsanii jiru. Dhimmichi immoo dhimma muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad irranaa gadi kenne akka ta'es mootummaan ifoomsee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argataa kan jiru beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaati immoo mootummaan bakkoota waraanni gaggeeffamaa turetti yookaan immoo dhukaasa loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ture irratti lubbuun namoota nagaa badan jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kun soba jechuudhaan haalee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanaatiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turan Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Lafaa fi daangaa Oromiyaa muranii naannolee biroo jala galchuun karoora fi ajandaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad jedhu xiinxaltoota fi hayyoonni kun immoo qabatamaan argamee jira jedhanii jiru. Dhimmi lafaa fi daangaa Oromiyaa muranii naannolee biroo jala galchuu kun immoo sadarkaa yaaddessatti ceehee jira jedhamee jira. Hayyuun maqaan isaanii akka hin dhawamne nu gaafatuudhaan yaada nuu kennan tokko lafa Oromiyaatii fi daangaa Oromiyaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu fi mootummaan PP kan karoora qabu ta'uu ibsee jira. Jaarraa 21ffaa kana keessatti lafti Oromoo irraa muramee qaama biraatti kennamu yookaan immoo saba biraatti kennamu hin jiru. Oromoon immoo lafa isaa taakkuu takka muree qaama biraatiif kan hin dabarsine kan ta'e waan beekuuf muummichi ministeera Itoophiyaa daangaa fi lafa Oromiyaa kana muree naannolee biroo jala galchuudhaan uummata Oromootii fi uummata naannolee ollaa isaa uummata naannoo Somaalee naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa akkasumas ka biroo walitti buusuun lola biyyattii keessatti deemaa jiru kallattii isaa gara jijjiiruuf hojjetaa kan jiru akka ta'e himanii jiru. Gabaabumatti jedhu hayyuun kun ajandaan tokkoffaan uummata Oromoo uummata obbolaa isaa kan naannoo ollaa isaa jiran walitti buusuu ta'u qabxiin yookaan ajandaan lammaffaan naannoo Oromiyaa ciree naannolee biroo jala galchuudhaan balleessuuf karoora kan qabu akka ta'es dubbatanii jiru. Hayyuun kun akka jedhanitti sirni mootummaa bilxiginnaa kun Oromoo waan jedhamuu fi Oromiyaa waan jedhamu kana arguu fi dhaga'ullee hin barbaadu. Kanarraa kan ka'e Oromiyaa cicciree naannolee ollaa naannoo Oromiyaa jalatti galchuudhaan diigee balleessuuf karoorfatee yeroo dheeraa fi hojiitti hiikuuf socho'aa ture. Amma immoo hojii jalqabee jira jedhee jira. Haaluma kanaan maqaa caaseffama bulchiinsa haaraa jedhuun yeroo dabre kallattiidhaan ajajni mootummaa naannoo Somaaleetiif kenname. Mootummaan naannoo Somaalee aanaalee Oromiyaa 14 fi magaalota hedduu naannoo Oromiyaa irraa kutee naannoo Somaalee jala galchuun labsiidhaan akka mirkaneeffatu taasifamee jira jedhanii jiru. Labsii mootummaan Somaalee lafa Oromiyaatti irratti labse kana mormiin keessa fi ala hawaasa bal'aa biraa kan isa mudate yoo ta'u hawaasni bal'aan mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana akka dhaabsisan gaafataa kan turanii fi deebilee irraa eegaa kan turan yoo ta'u jarri callisuu filatuudhaan dhimmichatti riphanii jiru. Kan jedhan yoo ta'u callisa filachuun isaanii dhimmichi ajaja isaaniitiin waan raawwatamee fi akka ta'ee fi uummata Oromootiif immoo dhimmichi mamii kan ture yoo ta'u amma immoo ifaan ifatti mootummaa federaalaa irra ta'uun beekamee jira. Dhimma kanas kan mirkaneesse jedhu hayyuun kun Keeniyaatti ambaasaadarri Itoophiyaa maqaan isaa Dammaqa Atnaafuu jedhamu waltajjii deeggarsa caasaa haaraa seeraan ala mootummaan naannoo Somaalee lafa naannoo Oromiyaa irratti labseef qophaa'e irratti haasaa taasiseen caasaa haaraa naannoo Somaalee deeggaruun wayita dubbate. Boqonnaan kun qaama riifoormii siyaasa bal'aa dursummaa ministeera muummee kan mul'ata guddaa qaban kan Abiy Ahmad Ali kan kaayyoo bulchiinsaa gara uummatatti gadi buusu tajaajila hawaasaaf kennamu cimsu akkasumas hirmaannaa mirkaneessuuti jedhee jira. Kun immoo qabatamaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad Oromiyaa diiguu akkasumas uummata Oromoo uummata obbolaa isaa kan naannolee ollaa isaatti walitti buusuuf karoorfame akka ta'e kan mirkaneessu jechuudhaan hayyuun kun yaada isaanii xumuranii jiru.
Dhimma kanarratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis yaada kennee jira. Yaada kenneen yeroo darbe shira maqaa naannoo Somaalee haaratti caasessuu jedhame sun murtii hooggansa naannoo Somaalee osoo hin taane kallattiin federaalarraa Abiyyi Ahmad kan kaa'e ta'uu isiniif himee ture jedhee jira. Akka ragaattis dhimmichi hunda caalaa kan hafarsaa ture miidiyaa federaalaa ta'us akeekee ture. Amma immoo kan kana mirkaneessu imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti yookaan Naayiroobitti argamu diggisii guddaa qopheessinu ofumaa gabaasee jira argaa jedhee jira. Itti aansuudhaan Jawaar Mohammad akeekni shira kanaa jedhe gosoota naannichaa jidduutti akkasumas saboota ollaa Oromoo fi Affaar akkasumas kabiroo waliin ataakaaroo uumuun xiyyeeffannaa uummata sirnicharraa dalga gara gosaa fi saboota ollaa akka garagaluuf shira xixiqqoo bilxiginnaan abba guddaa ishii wayyaanee irraa dhaalte tana uummanni yaayyuu itti baree bira tare jedhee jira. Oduun itti aanu galii miidiyaalee hawaasaa fi hojii dijitaalarraa argamu irraa mootummaan gibira kaffalchiisuuf murteessee jira. Ministeerri galii biyya keessa taa'anii tiiktookii, yuutuubii fi mala dijitaalaan warra galii argatan gara sirna kaffaltii gibiraatti seensisuuf akka deemu beeksisee jira. Obbo Biraanuu Siisaay hoogganaa barnoota sirna kaffaltii gibira ministeera galii miidiyaalee hawaasaa dabalatee akkasumas aappilikeeshiniiwwan yookaan immoo moosaajiiwwan galiif oolan warra gabbisanii fi fayyadaman akkasumas kan gabbateenis warra galii argatan sirna kaffaltii gibiraatti seensisuuf akka hojjetaa jiran ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti cimsee kan itti fufe yoo ta'u har'as lixa Oromiyaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Tibba kana lixa Oromiyaa aanaa Saasiggaatti fufteedhaan haleellaa raawwataa kan jiru yoo ta'u har'as barraaqaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Saasiggaa bakka addaa Goondee jedhamutti haleellaa barraaqaan humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala kan taasisee fi hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoona adabee kan jedhe yoo ta'u meeshaa waraanaa hedduus irraa hiikkatee jira yoo xiqqaate AKM 10 akkasumas meeshaalee biroollee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhee jira. Harargee lixaa aanaa Hancaar ganda Odaa Bultum jedhamutti guyyaa kaleessa hagayya 18,2025 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise. Hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madoodhaan adabee kan booji'es baay'ee akka ta'an odeeffannoo gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan meeshaalee hedduus kan hiikkate akkasumas dokumentoota garaagaraa kan booji'ee fi meeshaalee waraanaatiin cinatti moobaayilota garaagaraa kan humnoota diinaa irraa hiikkate ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwatu beeksisee jira. Kibba lixa Shaggar magaalota garaagaraa irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Odeeffannoo kana guyyaa kaleessaa isin hin gennee turre. Dabalata odeeffannoo kanaatiin kibba lixa Shaggar aanaa Daawoo magaalaa Buusaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo galgaleessee itti seenuun haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise. Hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeesse kan booji'es baay'ee akka ta'e kan beeksise yoo ta'u gama mootummaatti immoo bulchiinsi magaalichaa ibsa kenneen lola waraana bilisummaa Oromootii fi akkasumas humnoota mootummaa gidduutti tureen namoonni nagaa hedduun lubbuu kan dhaban akka ta'e kan ibse yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo ibsa bulchiinsi magaalattii baase kana haalee jira. Lola irratti namni nagaa tokko lubbuun kan hin darbine akka ta'e ibsuudhaan lubbuu humnoota mootummaa dabree nama nagaatti lakkaa'uun kan hin taane akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Odeeffannoo dabalataa inni biraa kibba lixa Shaggar irraa nu ga'een haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo kibba lixa Shaggaritti guyyaa kaleessaa raawwateen magaalaan takka guutumaan guututti kan bilisoomte yoo ta'u akkuma aanatittuu aanan tokko loltoota mootummaa irraa kan qulqullaa'e ta'uun himamee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa humna haaraa eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaatti humna haaraa leenjii loltummaatii fi akkasumas leenjii siyaasaa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture sirna ho'aan eebbisee
bobbaasee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture kana yeroo eebbisuutti sirna eebbaa irratti haasaa garaagaraa taasisuudhaan abdii itti horuudhaan kallattii kaa'e kan bobbaase yoo ta'u, humni haaraan kunillee amanaa itti kenname fudhatuudhaan waadaa galee immoo fiixan baasuu fi abdii guutuun bobba'ee jira. Gara biraatiin immoo loltoonni waraana mootummaa hedduun Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Miseensota waraana mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan kana waraanni bilisummaa Oromoo haasofsiisuun yaada irraa fuudhee jira. Isaanis yaada kennaniin dirqamaan garana kan dhufan akka ta'e ibsanii jiru. Isaaniin keessaa tokko yaada kenneen badii tokko malee mana hidhatti na darbuudhaan erga mana hidhatti na darbanii booda immoo qeerroodhaaf bilbilaa turte, qeerroodhaaf siinqii geessaa turte naan jedhaa turan. Garuu ani kana maraayyuu hin goone. Boodarra garuu gadi na dhiisurra dirqamaan gara dirree leenjii waraanatitti akka an deemu natti himuudhaan dirqamaan achi na geessanii turan. Erga achi ba'e immoo baduudhaaf yaalaa ture. Haalli natti hin mijanne. Garuu amma yeroo fi guyyaan naa guute haalli naa mijjate hiriyoota kiyyaa wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti. Nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu tura.